Imbaasileen biyyoota alaa xalayaa mootummaa Itoophiyaa barreesseef fudhachuu kan didan Jummata irraa yeroo ta'u, xalayichis mootummoonni biyyoota alaa dhimma Itoophiyaa keessa seenuu akka dhaaban kan gaafatu jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa kana kan ibsee Jummata irraa yeroo ta'u, imbaasota biyyoota alaa teessuma isaanii Finfinnee godhatanitti mootummoonni biyyoota alaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuu irraa akka dhaabbatan kan gaafatu ture. Garuu xalayaa kana imbaasonni kanneen irraa fudhachuuf qophii akka hin taane EBC dabalatee miidiyaaleen biyyattii gabaasaniitti jiran. Kanumaanis yeroo biratti beellamni akka qabamuuf jirus ibsamee jira. Dabaluunis qopheessitoonni lammiileen Itoophiyaa hariiroo biyyattiin biyyoota biraa waliin qabdu akka hin boornetti iddoowwan jiran maratti karaa garaagaraatiin sagalee isaanii dhageessifachuu qaban jechuun waamichas dhiyeessee jira. Qopheessitoonni kanneen guyyoota muraasa dura guyyaa har'aatti hiriira uummataa guddaa imbaasii Ameerikaa fuula duratti yaamuuf karoora qabaachuuf ture. Garuu hiriirri sun osoo hin gaggeeffamin hafee jira. Imbaasiin USA Finfinneetti argamu ibsa guyyaa kaleessaa baasen guyyaa boruu caamsaa 2021 haala deemaa jiru irratti of eeggannoof imbaasichi tajaajila akka hin kennine ibsee namoonni akka naannoo imbaasichaatti fagaatanis ibsee ture. Qondaalli mootummaa lammummaa Ingiliz qabuu fi qondaala paartii mormituu Gimboota Sabat kan ture Andargaachoo Tsiggee miidiyaaleef ibsa kenne keessatti imbaasii Ameerikaa fuula duratti miiliyoonotaan hiriirree alaabaa Ameerikaa gumna erga jeen booda haalli imbaasii USA Finfinnee jiru sodaa'ume jira. Andargaachoon kana kan jee jiddu seentummaa mootummaan alaa dhimma Itoophiyaa irratti qaban bu'uura godhachuun ejjennoo uummata Itoophiyaa hiriira imbaasii Ameerikaa fuula duratti baasanii alaabaa USA gubuu wayita dubbatanitti. Viidiyoon Andargaachoon miidiyaalee biyyattii torba gaan irratti dubbate Ameerikaa fi deeggartoota baay'ee bira komii kaasee jira. Gama kaaniin mootummaan Ameerikaa akeekkachiisa yeroo baay'ee booda mootummaa Itoophiyaa irratti seera haaraa baasuun ni beekama. Seerri kunis Senate Resolution 97 kan jedhamu yeroo ta'u caamsaa 2021 raggaasifame. Loltoonni Eertiraa Tigraay akka gadhiisanii ba'an gochiisuu kanneessan Tigraay keessatti namoota nagaa irratti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu kanneen yakka hojjetan itti gaafatamoo taasisuun kan dirqisiisus jedhamee jira. Erga seerri kun raggaasifame booda mootummaan Itoophiyaa naasuu hamaa keessa seenuun mul'achaa jira.